Geessan jechuu barbaada. Baga waliin nu gahe. Mee godina kamirraa dhuftanii maal beeksisuu dhuftanii gabaabinaan nu ibsime. Kamisarraa dhufne nuyi Oromoo Wallooti nyaata aadaa beeksisuu dhufne. Mee nyaati aadaa kamiseetti beekamu maali? Akkamittiin qophaa'a gabaabinaan nu ibsi. Kuni burqumsaa jedhama. Burqumsaan dhadhaa fi damma garburraa qophaa'a. Inni kun immoo buna qalmaati. Dhadhaa aannanii fi bunni akaahameeti kuni kan qophaa'u. Inni kun immoo marqaa jedhama. Marqaan immoo daakuu garburraa qophaa'a. Kan nyaatamu immoo dhadhaani. Inni kun immoo dimmisoo jedhama. Dimmisoon immoo saliixii fi qiixxaa irraa qophaa'a. Qixxaan hin tolfama hin tumamu waliin saliixidhaan. Mee yeroo keessummaan dhufu keessummaa kabajaadhaaf nyaati addaa godina keessatti beekamee keessummaa addaaf qophaa'ee fa'aa kan kam nyaata kam? Burqumsaa, caccabsaa, waqaalimoodha. Warri kun keessummaan yeroo dhufutu kan nyaatu jechuudha. Keessaa burqumsaan hoggaa keessummaan dhufe burqumsaa dhiyaataaf. Mee maal jedhama meeshaan kun maqaan isaa? Kuni buqqee jedhama. Mi'a burqumsaati. Aannanis ittiin godhama. Akkas. Galatooma. Sinis galatooma.